Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qophii Simboo harragaa godina Buunoo Beddellee magaalaa Beddelleetti argamnee jirra. Qophii Simboo keenyaatiin dhimma addooyyee irratti gaan haadholiin kanaan dura akkaataa kamiin addooyyee filataa turanii maanguddoota haadholii magaalaa Beddellee keessatti argamanii jiran haadholii siinqee dabalannee kanaan dura addooyyeen akkamiin filatama laata? Waan kanaan dura turee fi har'arrammoo maalirra jira kan jedhu duraa duubaan isin daawwachiisuufan jedhaati haga dhumaatti nu daawwadhaa nu waliin turaa isiniin jenna. Isinis egaa eeyyamamoo ta'uu keessaniif hunda keessaniyyuu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Maqaa keessan duraa duubaan naa kaasaa addooyyee jechuun maal jechuudha? Kanaan dura addooyyee qabduu laataa kan jedhus kanan isin gaafadhu taati isinumarraan jalqaba wala barru eenyu isiniin jedhu laata? Geexee eenyu? Geexee Kumsaa. Toleme kanaan dura addooyyee ni qabdu laata? Addooyyee jechuun immoo maal jechuudha laata? Addooyyee jechuun addooyyee haadhan talaatiyyuu amma addooyyee kana kadhata. Haati mucaa kana. Amma addooyyee amma mucaa kooteeruma miti addooyyee nan kadha dhaqeen. Addooyyee kana nan kadha. Addooyyeen sun immoo biratti waa'ee kadhatti. Aduun isaa immoo aduu kamisaa achii ol adeemu. Marga qabatanii buna ofii saqalmaa qalma sana fudhattee dhaqxee san qaamsifti inni jiraan immoo isiidhuma hafee walitti tirmaa kana wal gargaaranii hundasaa. Jalqabuma addooyyeen kan filatamu yeroo kan cidhaanaa kaasaa jirtu natti fakkaata isin egaa. Sargiin kaasaa. Yeemee yeroo sana gaa haadhatu dhaqee kadhataan talaaf. Eeyyee. Intala heerumtu kanaaf dhaqxee kadhatti haati. Haadha dhaqxisiitu haadha kadhata. Addooyyeen kun immoo baay'ee haga dhumaatti hanga du'anutti illee gargar hin ba'anu jedhan. Baanu. Jaalalli jaalalu akka haadha akka haadhootti wal ilaalama. Dhaqanii yeroo kadhatan kana maal godhu gaa? Innaa dhaqanii kadhatanu innaa mucaan sun heeruma mucaa sanaa irratti dhadhaanis hin baqfamaa. Tilmaan mucaan hodhaa bitama yeroo sana keessatti hodhaadha akkana saafaan hin dhumne. Hodhaan gingilchaan dhadhaan fuulaa dhadhaan nyaataa hin baqfama. Baqfamee kaan siinaati waa ilaasun isin baqsiti siinaata addooyyee waannaa dhala isin haata addooyyee sun isin gaafa mucaan boreerumtii jedhamu warsoo uroo lama buddeenni masoobii tokko waxiin baaratoo tokko kanaan isin sunis akkuma sana addooyyee sana obbiratti kadhatte sunis isin waa ila kadhattes akka sanatti gargaarti wal gargaaranii. Addooyyee qabduu turtanii maqaa keessa wala barre. Ani maqaan koo Aadde Tigist Dibaabaati. Haadha siiqqee godina Buunoo Beddelleeti. Yeroon cidha godhadhetti illee addooyyeen hin jiru. Garuu addooyyeen nan beeka dur. Ala bulaan koo fuudhan addooyyeen jira. Alaan footiin koo fuudhanii jedhanii addooyyeen jira. Addooyyeen kuni margaa fi bunaan kadhatama. Kan kadhatu haadha mucaati. Haadhaan tala heerumtuutiyyuu dhaqee kadhata addooyyee kana. Addooyyee kana dhaqxee nama fudhatteetiyyuu naqattee toshattee dhaqxee addooyyee kadhatti. Haata addooyyee kadhatamtu kun firas ta'uu qabdi nama jaallattu jira nama garaa koo jettee jaallattu ta'uu qaba jechuudha. Haadharrallee obboraarrallee haadha addooyyee sanatti ittaana. Haata addooyyee ittaanti rakkina ishee kanaaf kan ittaanu haadha addooyyeeti jechuudha. Haata addooyyee kun egaa gaafa cidhaa gaafa tirmaan hin bitamaa bunni hin qalamaa dhadhaan hin baqaa farsoon hin nammaa biddeen hin toshamaa tirmaan hin gundoodha durii masoobii jedhama miila qaba isatu tirmama gingishaadha isa fudhattee mucaan kun har'a burga nama heerumteetti galgala dhufti dhiyaarra dhufti jechuudha sa'aatiin horiin galturra dhufti. Iweeddifama gaa weedduu qaba. Yoo isheen turtellee durbi weeddifti. Addooyyee ashoolee atoo dhufa turte addooyyee ashoolee meerre tirmaan oolee jetti. Addooyyee kadhaa margaa karaa narraa sumaa margaa dhadhaata ankaakee jedhiiti mataatu addaate jedhiiti kadhuun oosha daraa jetti durbi. Addooyyee ashoolee meerre tirmaan oolee
tirmaanoollaa kennaan qaroo sinoolee jetti Gannee buna. Tole. Itti fufee maaltu jedhama? Sagaleen kee bareedaadha. Adadooyee kadhaa margaa kadhaa narraa suma wayyaa mataa taddaate jedhiiti dhadhaa tankaake jedhi kaduunuu shadaraayee jetti. Intini maal jedhama sinoo jedhama mararoo jedhama weeddifamaa hin bu'ama guyyaa sana gaa guyyaa kana gaa atadooyyee dhuftee qarree murtee dhadhaa dibdee damma dibdee galgala sana damma fuula dibdee waan badaa gootee miidhagsitee bareechitee ganama borii ala kaatu kana gaa durbii dhadhaa bunaa fakkaatti. Dhadhaa bunaa fakkaatti dammiin bareecha akkanatti itti bareechitee maal jettee seenaa weeddifamee mararoo weeddifamee boo'amee wal boossisamee akkasittiin nyaata addooyyee kanadha. Addooyyeen akkamii? Addooyyee qabduu turtanii isinii? Maqaan koo Tigistaa Andaarginaan jedhanii itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii godina Buunoo Beddelleeti. Mee addooyyee hagam beektu laata? Addooyyee jechuun maal jechuudha laata? Tole addooyyee jechuun hiikni isaa hiriyaa jechuudha. Hiriyaan kun immoo gosa garaagaraa qaba. Hiriyaan kan akkuma sila haadholiin kaasaa turan kan fuudhaaf heerumaa addooyyee filatamtu jirti. Kan waliin jireenya keessatti immoo ijoolleen durbaa waliin jireenya itti fufsiisuudhaaf kan filatanii waliin jiraachuudhaaf walitti filatanii waliin jireenya jaraa gaggeeffatan immoo hin jira jechuudha. Kun immoo addooyyee yookaan hiriyaa isa jennu jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaan kan inni filatamu yookaan addooyyee kan nuti filannu tokko naannoo waliin jireenya keenyarraan walitti dhufeenya keenyarraan waliin oolmaa keenyarraan akkasumas immoo darbee manneen barnootaa fi bakka oolmaa yeroo dheeraatti waliin oollu wal qabatee kan nuti hiriyaa nu waliin deemuu danda'u. Qodaa wal fakkaatu wal bira fannisa jedhamee jira Oromoon nama wal fakkaatu gama dinagdeen ta'uu danda'a. Hojjaadhaan ta'uu danda'a, amalaan ta'uu danda'a, walitti dhufeenya hawaasummaa maatii waliin qabu ta'uu danda'a. Sanarratti hundaa'eetiyyuu addooyyeen filatamaa jechuudha. Addooyyeen kun egaa yeroo hammaallee kan itti fufee jirudha jechuudha. Hanga kamitti hanga du'aaf jireenyaatti. Yeroo raggidiraas yeroo gammachuus kan waliin ta'anii waliin hirmaatanu yommuu ta'u hanga lubbuu walii darbutti immoo kan waliin jireenya jara gaggeeffatanu hiccitii haadhaaf abbaadhaaf yookaan haadhaaf abbaatti yookaan abbaa manaa ofiitti illee himachuu hin dandeenye kan itti himatanu addooyyee yookaan hiriyaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Ijoollee kana ol galtii ol galamee itti naqamee qodaan kun tarree nam'ee jedha. Taa'amaa ala taa'amee jedhamu turamee ala indaanqoon iyyituu damma sana jechuudha. Kunoo urroo jirgi faayee urroo keettoo lafti qaroo koo ka'e urroo dibbu kaa'e jetti dura. Gaafa cidhaa ala boreerumti addooyyee amma sinitti himne kun kadhatamte. Har'a booliin tallineerumti har'a galgala dhufti. Kadhaan kadhatame kun immoo kudhanitti kadhatama sila sitti meera. Haadha addooyyee kana kudhanitti dhaqanii kadhatu. Yeroo kan cidhaa ta'u. Eeyyee kan sargii sana mucaan kun heerumtu. Waan aloon nama tabaalu gooftichoo nama baraaru gabbaatee alan taa'ini maalisiin maal yaaddi jedha ol galtee mana naarsini maalisiin maal nyaatti jedha. Innaanni kaballaa fidu didanii marabbaa fidu marabbaa waaqisaa dhibu. Loowwanii mana abbaa lixu obboo fi xabaqaa bitu. Waa'ee lafa nagaalaa obboo jechuun kan xabaqaa bitan. Amma addooyyeen keessan sun amma isinii wajjin isinii bilbilanii waliin yaafatanii. Waliin yaafan nagaalaa amma yeroo sana irratti amma maaltu jira yeroo sana irratti kaa yeroo sanaa wajjin nyaanna wajjin jiraanna rakkina keenyatti manna rakkina caalu addooyyeedhaa fi miinzeetti matu. Miinjeen isaan amma jedhee obboo fi xabaqaa bitu obboonuu xabaqaan diduunni siin jette inni immoo miinjee dhala. Miinjeen itti kadhatama miti akka obboleessa wajjin dhalataniiti miinjee akka kana. Tole isaanitti immoo nuu dabarsaame. Mee addooyyeen kuni har'arra maal fakkaata laata? Haalli jiru maal fakkaata? Egaa har'arra fuuluma jijjiirrate malee
addooyyeen hiriyaanii jirti. Hiriyaanii itti siqeenyaa kun hiriyaanuma jira. Addooyyee jechuun jaalallee garaa haadhaa keessaa kan wajjin dhalatan caalaatti kan wal jaallatan jechuudha. Addooyyee jechuun uffatallee warrirraa baasanii uffatanii lafa dhaqan taa'umsa ka'umsa kan walitti himanii waliin jiraatan jechuudha. Nyaanni jaraallee tokko ta'e jaalalli jaraa tokko ta'e qabee faannan ta'anii walitti mi'aanii jechuudha kan wajjin jiraatan jechuudha. Geerarsaaf jecha sila jettaniin alattoo wanti ittiin ibsamu jira laata? Egaa durbi tokko mana abbaatii baatee mana abbaa manaa irrattu yaaddooti itti guddata. Sodaa jira, ormummaa jira, amma keessa bartutti badaa yaaddoofti kana gidduutti gaa maaltu jedhama beektaa? Alasii baatee irrattu mararoo weeddifamtu jira. Maal jedhu? Qaroo koo alantaayinii gabbaatee alantaayinii maal yaaddee ormi maal yaaddee jedha. Abbaa isaatiin abbaa koo jedhaniiti haadha isaatiin mammaa koo jedhaniiti. Bishaan harkaa buusaniitu fi qaada isaa guutaniitu jedha. Galgala isaa gaa mararootu weeddifama. Galgala sana maalitti beektaa intalli abbaadhaan bishaan booruu taliilee koo tumboo turroobuu nagattaa yaa wasiilee koo jette. Addooyyee waliigalaa kun egaa addooyyee waliigalaa guyyaa mucaan kun manaa baatee mana ormaa lixxu sanallee yaaddofti haadha caalaa yaaddofti beektee badaa yaaddofti maafii yaaddofti jettee ormatti raqaa jirti homaan beektuu duris hin beektuu arras hin beektuu mucaatti raqaa jirtu kan. Durii abbaati laallata. Durba tokko naqatee akka ilmi isaa fuudhuuf abbaati laalaafi. Ammallee bakka kanatti egaa cidha garaagaraa nu argaa jira. Guyyaan guyyaa cidhaati. Yeroon ammaa immoo yerootti cidhi heddumminaan ji'oota cinitti raawwatu keessaa tokko waan ta'eef cidha baay'een argaa jira iyyuu. Inni ammaa kunis jira. Addooyyee jechuun jaalallee jechuudha. Hiriyaa jechuudha. Hiriyaa sitti taanee wayyaa sitti qabee yoo itti dadhabdee si furee jedhudha. Isa ammaa kana wajjin walitti qabdee ilaaltu egaa iftoomina yookiin immoo maalin siin jedha bakkeedhumattis wal beekuu sodaan hin jiru isa duriirraa adda wanti isa godhumaanni wal jaallatanii waliin turanii waliin baratanii guyyaa walii kennanii wal fuudhu. Miinzeen durbaa immoo inni durii amma dhadhaatu baatamee duuka deema aannantu baatamee duuka deema amma babaadha. Abaaboodhaan duuka deemama. Inni ammaa kun? Inni ammaa abaaboodha. Inni lasanaa garuu dhadhaaf damma. Dhadhaadhaaf damma aannantu duuka deema. Kanaaf haa addooyyee filatamte jechuudha. Addooyyee kanaaf filatamte. Egaa maaliif wanti barbaachise dhukkubni maaliif naani qorichaan fayyaa jira eegee barbaachiseetti maroosu wayyaa kanaaf barbaachifte haati addooyyee. In gaggabdi isaatii gaggabdu sana taanaan kan itti qabu kan itti wayyaatti qabu addooyyee sana. Inni ammaa garuu hin jiru maaliif egaa waliin baratamaa waliin deemamaa waliin ka'amaa gatii ta'ee fi wanti isa duriirraa adda godhu sargi cidhaa amma kanatu adda godha cidhaa duriitiif ammaa jechuudha. Akkuma beekamu akkuma haadholiin keenya haati siiqee dabalatee waa'ee addooyyee irratti ibsi bal'aan kennameera. Haa ta'uti garuu addooyyeen kun akkuma sila kaasuudhaaf yaadne hiriyaa jechuudha. Hiriyaan kun yeroo ammas jira jechuudha. Bifa ammayyaadhaan haa ta'uyyuu malee bu'uurri isaa kan aadaa duriirraa kan dhufedha jechuudha. Malee har'a wanti haareffame jiru garuu mooderni godhamee itti daddabalamee wantoota garaagaraatiin kan dabalamee bifa ammayyaatiin dhufe malee duruma bartee duriiti jechuudha addooyyeen kun. Addooyyeen kun akkuma sila ka'e addooyyee garaagaraa akka jiru hin beekama kan cidhaa jira jenneerraa kan waliin jireenyaa jira jenneerraa kan immoo yeroo fuudhaaf heerumaa yookaan yeroo cidhaa addooyyeen kadhatamu jira jenneerraa jarreen kun hammas itti fufaniitu jiru. Garuu kallattiin ittiin nuti addooyyee sana filannu yookaan addooyyee sana baafannu gargara haa ta'uyyuu malee hammas itti fufee jira jechuudha. Kun barteedhuma duriiti. Hammas kan jirudha jechuudha. Addooyyee akkuma amma argaa jirru
yeroo ammaa cidarratti yoo ilaallate addoo miinzeen shii jalqabaa yookaan hiriyaan shii jalqabaa addooyyee waliin baratan waliin jireenya jalqabanii waliin jiraatan sanadha malee bakka garaagaraatti yookaan diidaa kan isheen filattee har'a addooyyee yookaan guyyaa cidha shii hiriyaa shii gootee of bira dhaabbachuudhaaf filattu miti jechuudha. So kanaafiyyuu addooyyeen kun egaa bu'uurumarraa xinnummaa keenyarraa kan filannudha jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa eeyyamamoo ta'uu keessaniif hundi keessaniyyuu egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya duraa duubaan egaa godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddelleetti haadholii siinqee akkasumas ammoo maanguddoonnii fi aadaaf turizimiin godina Bunnoo Beddelleellee dhimma keessumaati isin biraan gahaa turre addooyyee wal qabatee addooyyeen akkamiin filatamaa tibbi kun immoo tibba cidhaatii cidhi baay'inaan yerootti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef yeroo cidhaa addooyyeen keessumaati immoo addooyyeen hiriyummaadhaan iccitiitti himataa wajjiniin walitti himachaa guddatan waan baay'eeti jiraati sanaan wal qabatee egaa waan baay'een isiniif kaasaati kanan ture isinis waan baay'ee argattaniittu jedheen abdii qabaati dhimma addooyyee wal qabatee wantoota duraa duubaan isin biraan gahaa turerraa waan baay'ee akka argattan abdii qabnaati qophicha waliin lalisee tasfaayin ture hangama kun xumureera nagaatti.